በደንብ ነው የምታስታውሰው። ijoollee naqamtee keessa wajjin turre keessaa tokko Abbabaa Guutaa nama guddaadhaan illee neetwoorkiidha. Neetwoorkiidha chaara Abdiini. Abdiini baay'ee Abbabaan Okay, jira gastii jira. Maalo takka faarfatu maal. faarfatasi yaada isaa keessa jirus nutti dubbata. Abdiin neetwoorkiitu didaa jira. Abdi shoo yaali yoo tole isin jedhe neetwoorkiin abdiin akka inni yaada isaa dhufee nuuf yeroo barbaadeeni yaada guddaa dubbii guddaatu keessa jira. Abdii kana jedhu kuni baay'ee nama ayyaana isaa kabaju baay'ee naaffaa guddaa nama qabudha, nama ayyaana guddaa qabudha si galee namoota amma dudubbannu kanallee nu waliin dhaabbatee namoota kana nama sirreessuuf yaalii godhaa jiru keessaa isa tokkodha. Kanaafini abdii jedhee akka inni seenu barbaade neetwoorkiin jeeqara yoo dhufe nutti tola. Abbee koo baga nagaan dhufte sanyii wallaggaa hojiirra jira jettee lafa hojjeteessa jirti. Abbishoo welcome. Haa ta'u. Gooftaan isin haa eebbisu nagaan waaqayyo iddoof bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Akkam jirtu? Akkam jirta abbee koo? Ameen nagaan siif illee haa ta'u. Ameen gooftaa galatu baay'ee yaada babbareedaa yaada jechimaadha yaadonni isin kakaastanii kan namoota baay'ee ijaaru jedhee yaada kan deebi'uudhaaf malee numa deebi'a. Yaadeen danuu kaaniiru yeroo bulissi koo taa'ee dubbatus hordofaatiin ture anallee marsaa 2-3 keessaa na baasee ture konneekshiniin koo. Konneekshinii eeyyee. Utuun gara waa biraatti hin darbin waan tokko dubbadheen darbuu barbaade dhimma kanarratti yaada baay'ee as jalatti taa'ee nan dubbisa yaadota acha barreeffamaa jirani. Naayyamtu mitiire? Gama waamichaa kanaan gama waamichaatti gaafa adeemnu waamichaan akka sadiittan ilaala. Gosa sadii bakka sadiittan qoodee ilaala gama waamichaa sana gaafa ilaalu. Waamichoonni kun gosa sadii qabu. Gosi tokko maal kan jedhu yoonnaa fudhattani kan namaan waamaman jiru waamicha keessa. Sagaleen kun nagahama miti? Nagahama. Warri namaan waamaman kun eenyuufaan ennaa itti nama fakkeenyaaf kan akka Giyaas gargaaraa Elsaa kan akka Deemaas kan Phaawulos fuudhee ka'e sun warra namni baqa firoomaan haa ta'uu olloomaan haa ta'uu haalleen adda addaan haa ta'uu jajjabeessuuf haala adda addaatiin warra onnee fi mul'ata sanaa warra hin qabne namni giddiidhaan fuudhee ka'e isaan akkasii kun kan namni waamee dirree waamichaa kanarraa hin mul'atu. Isaan akkasii kun maal uumu yookiin immoo maal hojjetu dirree irratti waan jedhu innaa ilaaltan wanti isaan hojjetan wantoonni danuun jiru. Fakkeenyaaf ammaa yoo Giyaasiin ilaaltan Elsaan waamamaadha. Waamicha dhugaa qabaa. Kan barbaade waaqayyoodha. Gaafa Eliyaas ana duwwaa tafe jedhu sana anammayyuu kan Ba'aaliif hin saganne 7,000 qaba gaafa waaqayyo jedhu achi keessaa kan lakkaate tokko Elsaa ture. Namni kun garuu gaafa ka'u eenyuun fudhatee ka'a? Giyaasiin fudhatee ka'a. Giyaasiif sagaleen hin jiru. Elsaadhaaf garuu sagaleen jira. Ameen. Waamamaadhaaf waamamaa akka isaan hin taane jara kana gidduutti waa hin arginaa jechuudha. Baayibilikaalii gaafa deemu. Achitti maaltu ta'a? Gicciitiin tokko uumamee ture. Namni dhugaadhaaf ka'e nabbaan waamichaa kuni faayidaan kam gaafa dhufu faayidaatti takka jallatee hin beeku. Nan nyaadha jedhee nama kadhatee hin beeku. Nyaadhu jedhanii kadhatu malee. Eenyuun? Elsaa. Inna gaama waan hin haasa'u. Mana naa kennaa jedhee kadhatee hin beeku. Maaloo kottu mana keenyatti galee jedhanii gaafatu. Bisaa yookiin qursii iraatiin dhabe jedhee takkaa gaaf tokko gaafatanii hin beekan. Gaafatee hin beeku. Isin dubartiin shunaa mitiin sun garuu namni kun akkasittiin isaa nama waaqayyooti.
deddeebiin isaa nama waaqayyooti, dubbiin isaa nama waaqayyooti, adeemsi isaa nama waaqayyooti. Nutti godhuu qaba, mana keenya boqochuu qaba. Argitee amma nama waaqayyoo ta'uun lallabuu caalaa jireenyumti isaayyuu lallabaa jechuudha. Argite nuyi kitaaba waaqayyooti yoo dhugumaan nama waaqayyoo taate. Isinii galamatti waan hin dubbachaa jirtu. Numti ofii keenya kitaaba waaqayyooti hin dubbifamne yoo dhuguma waamamne waamichi isaa yoo nurra jiraate amma giddi masti bakka tajaajilaa yoo taate dhaalanni waaqayyoo fa ta'u jedhaa deemtee sagalee furdifachuun dirqama sirra jiraata. Faarfataa yoo taate gitaara fannifattee yookiin maal jettee singer galee abaluu jechuun dirqama miti. Ani profeesii akkasii ani erga apostela balu ani paastera akkasii ani evangelik bakka akkasii isin barbaachisu akkasitti jireenyi kee gaafa waaqayyoof amanamtu gaafa waaqayyoof bullu nuyi kitaaba waaqayyooti. Tikikkil. Jireenyi keenya dubbata, deemsi keenya dubbata. Gaafa kophaa keenyaa jireenyi keenya waaqayyoon ibsa. Gaafa namaa wajjin jireenyi keenya waaqayyoon ibsa. Inni amanallee inni namanallee gaafa hunduma isa moo jedhamni nama isa moo. Iyyaadatta faarfannaa tokko iyyaadattu jedhee yaada hundi keessanii. Faarfannaa buleessa keenya Eliyaas Bantii baay'ee naman jaallatu naman kabaju. Eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo hoolicha. Karaan waliin ga'uun waaqessuuf hundumtuun didicha. Mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka finnu biddeen barbaachamoo jireenyaa yaalii nuti goonu bu'aa biyya lafaa ta'ee qalbii jijjiirrannu. Amma faarfannaa kana gaafa laalu waan calaqqisiisu waan baay'ee qaba. Argite amma jireenyi Elsaa nama waamicha dhugaa qabu kun kadhatameeti malee guyyaa tokko kadhatee hin beeku. Kasi dhibu marromaan maree lafa ona gaara tokko jira lafa gaara sanaa dhaqee ta'a. Yaadattu yoo ta'e gaafa ilmi ishee du'e ilmi dubartittii inni waaqayyo dubbatee fideef sun gaafa du'e Elsaan mana hin jiru. Eessa dhatta jennaan lafa gaara inni jiru iddoo inni jiru naqee barbaade. Nama keessaa ba'e argiteettaa marrumaan hidhatanii. Har'as waan an dubbadhu namoonni akkasii ani dhugaa soba godhee hin nyaadhu. Biddeen jallinaa hin nyaadhu. Dhugaan itti waamame lallaba. Jedhanii itti cichanii itti citanii. Marrumaan hidhatanii dhugaa kana kan lallaban jiru. Really jiru. Garuu bara sobdoonni gabaarra guutan namni dhugaa waan hin mul'anneef hundumtuu sobdoota fakkaata. Innaa namni kun giyaas kun gaafa kaatuu gaaf tokko maal godhe sitti fakkaata. Namni dhugaa waame kun akkasii giyaas garuu gaaf tokko maal godha naamaani salamtii geggeessaa loltuu sooriyaa sana gaafa inni harka fuudhaa harree maal fe'atee gaafa dhufe ani badhaasa kee hin barbaadu innani waaqessu akkanaaf kana siin jedhee ran fayyitaatii isa fudhadhuu deeme harka fuudhaa kee hin fedhu jedhee deebisee namni waaqayyo. Giyaas immoo karaatti maal goote jettee mataa marteetu badhaasa silaa san hunda isaa kennaa jedhan mootiin jettee gaafatte argiteetta dirree irratti amma warra waamaman danqaa kan jiru warra namaa waamamantu danqaa'e. Warri gabaa waliin maqan warra deemanii makiinaa gaafatan warri akkuma sila jedhee obboleessi koo dubbachaa ture faayidaa ofii. Yoo gamoo hundumaa gabaa hundumaa morma sirba tokkotu jira jedhani sirba sana maqaa isaa beeku akka aadaa Oromoo keessa jira. Sirbi kun warri tokko alaa sirbu oobdii keessaa sirbu warri tokko immoo mana keessaa sirbu. Garee lamatu sirba. Namoonni kabiraan immoo warra alaattis hin dabalatan warra manaattis hin dabalatan eessa dhaabbatu balbalarra dhaabbatu. Balbalarra dhaabbataniitu ilaalu. Yoo sirbinni alaa ho'ee isa alaatti morma gabbaasanii sirbu. Yoo sirbinni manaa ho'e immoo isa manaattis morma ol galchanii sirbu.
Yaadi koo isinii galaa jira laata? yaa. Tajaajiltoonni akkasii kana fakkaatan kun hin jiru. Kanaafi warri Waaqayyoo hin waamne warri namaan ka'an kun maal hojjetu? Gidduutti barreeffamuu dubbise dhiifama. Warri Waaqayyoo hin qaamne kun maal hojjetu? Hamma waan barbaadan argatanitti hamma yookiin nyaataaf ka'an hamma biddeen sana kuufanitti makiinaaf ka'an hamma makiinaa bitanitti mana ijaarrachuuf ka'an hamma mana ijaarratanitti fuudhaaf ka'an hamma fuudhanitti sooromaaf ka'an hamma sooromanitti nama deeman fakkaatu yoo laalte isaanis isaanii haasa'u nama lallaban fakkaatu nama faarfatan fakkaatu nama raajan fakkaatu hunda fakkaatu but gaafa dhaqanii main pointi waan deemaniif sana argatan akkuma deemas Tasalonqee lixanii akkuma Giyaas kana gaafa dhaqanii faayidaa irratti kufan eebba dachaa utuu hin taane abaarsa dachaa fudhatanii deebi'u. Amma yoo fudhattanii Elsaa isa ka'ee Eliyaas dinqii torba hojjete yoo yaadattan dinqii gurguddaa torba hojjete. Elsaan immoo dinqii gurguddaa 14 hojjete. Yoona kana eebbichi dachaa darbaa jira waan ta'eef Giyaas immoo dinqii meeqa hojjechuu qaba? 28 hojjechuu qaba ture mitiire. Gatii dinqii 28 yookiin meeraakilii 28 hojjetu abaarsa dachaa fudhatee achirra. Arras dirreerraa kan kana fakkaatan kan kanaaf hojjetan danuun jiru. Kana gaafa laallu garaanis haalli keenyas baay'een isaa sammuun nu jeeqamee nu rakkisuu danda'a. Garuu waan tokkoon isinitti himuu danda'a. Macaafni qulqulluun keenya akka jedhu gaaf tokko gooftaa Yesuus sooressonni mootummaa waaqatti galuurraa gaalli qaawwal immoo keessa ba'uuf salphatannaan akkas taanaan eenyuuf fayyuu danda'a reedhan bartoonni. Lakki jedhe gooftaa Yesuus deebisee ennaa kan namaaf hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'amaa. Hin danda'ama. Ameen. Kanaafi nama sirriidha. Jecha jalatti ilaalaa jira. Jechi gidduutti. Ennaa namoonni namaa waamaman kun dirreerraa haalaan kan kana fakkaatan jiru. Inni lammaffaan ani itti darbuu barbaadu waa'ee namoota waamaman. Kabiraa kanatti immoo darbuu kanan barbaadu nama lammaffaa nama ofiin owwaametu jira amma immoo. Ilaa sila nama namni waamee jire. Qabxii koo lammaffaatti gaafa dhufu haasaan dheeressinatti fakkaata ta'e hin beeku. Qabxii koo lammaffaatti nama ofiin owwaametu jira. Yoo fakkeenya fudhattan namichattiin tokko gooftaa duukaa yeroo gooftaa Yesuus ka'ee bartoota duukaa buusaa ture barsiisa jedheen ennaan si duukaan bu'aa jedheen. Innaa gooftaa Yesuus ilaalee akkasittiin jedhe. Simbirroonni mannee qabu jedhe. Waangonni boolla qabu jedhe. Ilmi namaa garuu lafatti mataa isaa hirkifatu hin qabu jedhe. Akkas jechuun namoonni baay'een akka waan gooftaa Yesuus hiyyeessa ta'ee wayiitti kan sagalee kana fudhatan jiru. Sagalichi garuu kana miti kan inni jedhaa jiru. Namichatti laphee ishee keessa gaafa laalu gooftaa Yesuus mannee simbirrootu keessatti ijaaramee simbirroo keessaa cuu jedhaa jira. Waangota keessaa boolla qotatee ingala hin baa. Ani immoo hiriyaa waangootiif hiriyaa simbirroo miti. Si keessa taa'uudhaaf ani eeyyamamaa miti anachi lafa waangoon taa'u lafa simbirroon taa'u waangalee si keessa hin taa'u jechuu barbaada gooftaa Yesuus. Kanaafi gaafa ilaaltu amma namoonni ofiin waamaman akkasii kun maaliif kaanennaa jettee akkuma sila sitti dubbadhe faayidaa dhuunfaa isaaniitiif namoonni kun naqa baay'ee gaafa dirreetti ba'an waa'ee namoota dibamanii dhimma hin qaban waa'ee namoota waaqayyoo hiyyeessotaatti dhimma hin qaban waa'ee waldaa kiristaanaattis dhimma hin qaban yeroo hundumaa dhimmi ishuu isaanii dhimma ofii isaanii duwwaatu itti mul'ata. Waldaa kiristaanaa gaafa tajaajilas deeman haa ta'u, gaafa nama dhuunfaa gaafa kadhatan haa ta'u, waa hundumaa akka nama overtaayimii yookaan waajjira mootummaatti hojjetutti herregachuu barbaadu waa hundumaa. Akka nama kaampaanii sheer kaampaanii dhaabbateetti waldaa kiristaanaarraa sheer godhachuu kan barbaadan baay'ee yoo arginu.
Oromoon gaafa mammaaku waan tokko jedha. Anduunaan margin jette harreen jedhan beektaa. Anduunaan margin jette harreen jedhan. Kanaafi eeyyee lafa dhaqanitti waldaa dhaqaniif garaan isaanii hin gaddu, hiyyeessaaf garaan isaanii hin gaddu, isa maal jedhuuf garaan isaanii hin gaddu irraa nyaatan anduu waan jiraachuun barbaada. Yoommoo hin fiddu ta'e Waaqayyo si dhaaba akkasitti buusa dhuuni. Dhugaadha. I think yaadatta ta'een beeku mulee naqamtee hoggaa jirru hoggaa yeroo achi jiru sana iddoo ta'e tokko hin deeme bakkicha hin beekta bakka ta'e sagantaa deemu beekta. Gaafa dhannu ijoolleen akka tasaa ta'e Rift Valley Yuunivarsiitiin gaa achi keessa baay'eedha beekta gaa New Generation jira Rift Valley jira maal jira baay'ee jira akka tasaa ta'e ijoolleen abdamoosii miindaan galeera beekta. Maal na'u kaffaltiin ji'a. Kaffaltii ji'a kana fudhattee ijoolleen kee sagantaa sii deemtu konfiraansii. Kaffaltii ji'a kana mana barumsaa kaffaltu. Innaa birrii kiisii keessan keessa jiru kana fuudhaa baasaa irratti kan kadhadha. Waama qabdan fuudhaa baasaa jedhaan. Ijoolleen kee dhuguma beekta gaa jireenya barattummaa beekta waan ta'eef birrii keenya nu baay'ata fakkaata. Ijoolleen birrii babaasa kiisii. Gaafa maaltu irratti kadhatee kiisitti gad deemnaan abaarsa kiisitti deemtu waan ta'eef akkuma sanatti fidaa kaa'e. Isa dhugaas ennaa namoonni akkuma sanaan dhaqanii maal jedhan ijoollee baay'een amma sadarkaa maal jedhan haala hin jirre keessa galanii gaddan jiratti gaddanii kan keessa deebi'ee dhaqanii jaarsolii waldaa maaloo nu akkasii seenee nu deebisaa kan jedhanii gaafatanillee hin jiru ture. Dhugaadha. Amma innaa ilaaltee ajendaan kanaan dhufe. Dhugaa isaa dubbachuuf kun feekii miti waan ani haasaa bareechuudhaaf godhetu hin taane waan qabatamaa hin beektama madarakii waaqayyo gaa jedhee erga faarfannaatti namni hin deddeemne. Si'a lama sadii afur nam beekna jedhe. Innaa namoonni akkasii kun waldaa kiristaanaaf hin yaadan, dhaloota hiyyeessaaf hin yaadan, namootaaf hin yaadan. Eenyuuf yaadure ofii isaanii duwwaadhaaf yaadu. Ofii isaanii duwwaadhaaf yaadu. Isaan akkasii kan ofiin waamaman kan dirree dhiphisan kan gaafa hundumaa salphinni ulfinatti fakkaatu. Bakka iddoo hundumaatti haala hundumaatti jiru yennaa jettan dhibbaa jiru. Jarri kun immoo ammamitti fufuuf ammam deemu kan jedhuu fi isaanumtiyyuu waan kaaniif qabu waan ta'eef waan kaaniif sana gaafa argatan hin galu. Fakkeenyaaf amma Yuudaa yennaa fudhattan bartoonni baay'een isaanii kan kaan Galiilaadhaa kaan hin beeku seenaa isaanii. Yuudaan garuu kan inni ka'e Galiilaadhaa utuu hin taane Kiriyootii dhufe fagoodhaa dhufe. Inni maal barbaacha dhufee qottu lafa eebba qabu lafa xaa'oo qabu wayii qotuudhaaf achii ba'ee barbaacha isaa gara Galiilaa dhufe. Gaafa dhufu maal dhaga'a nama utuun qotiin nama nyaachisu. Utuun nagarii nama nyaachisu Yesuus nama jedhamu jira jennaan anoo sila iyyuu san barbaada duukaan bu'aadhi duukaa qaba. Isinii galee waan hin dubbachaa jiru. Argitanii namichattiin kun amma gaafa kaatu ijoon ishee wanti isheen sababa godhattee kaatu maalidha? Silayyuu faayidaa barbaaddi namichattiin kun faayidaa barbaaddi. Libbi tiritaa namichattii kanaas Yesuus waan bareef maal godhaa jedhee kaashirii godhaa jedhe. Kaashirii godha. Gaafa kaashirii godhu immoo korojoo keessaa hataa deemtee dhaboo macaafa qulqulluu laaltanii korojoo keessaa hataa deeman. Hataa deeman. Innaa gara xumuraatti argite birrii soddomaan birrii waa'ee hin baafneen faayisaa lubbuu isaatii galma isaa galgalaa isa ta'e
gurgureetu meedaa gadhiise. Hammamitti fufannaan daanyichi keenya inni dhugaan ijoo meedaa nuu galee jira. Eeggatu waa dubbadheen ture mulee dhugaa waasamnee ture. Daanyaan gaafa galu kaardii akeekkachiisaati wajjin kaardii sadii fudhatee meedaa gala. Daanyaan keenya inni dhugaan meedaa galee haca barbaarota kana waliin kan makan kana waliin kan dhaan kanaaf hammamitti fufa kan jettaniif lafa mureefii jira Waaqayyo. Ameen. Warra biddeenaaf kaa'u Waaqayyo biddeenaan nu biraa shenya. Ameen. Ameen. In sodaatinaa guyyaan dhufeera gingilchaa Waaqayyo dhufeera. Ameen. I believe. Ameen. Waaqayyo waan godhuuf waan hojjetu qabu. Dhugaadha. Kanaafi hattuu kana sakkeetti maal jedhe kana Waaqayyo hin geggeesse namichi kun dhumallee mukatti uffannifnaan achirraallee lafa dheetaa ta'ee du'eedha. Kan warra ofiin ka'an kun amma kamitti deemu kan jedhuuf kan isaanii lafi daangaadha. Waa'een kanaa xinnoo ishee obboloo tokko asirra miidiyaa kanarra kan jirtan baay'ee sammuu isin hin dhukkubin. Nu Yesuusiin kan amanne jireenyaaf amanne. Yes. Biddeen cabaadhaaf hin amanne. Umurii kana keessa amma miidiyaa kana keessa kan jirtan namni arrii rifeensa lama biqilche baay'ee ni. Yoo qansiraa wajjin hin jiran, yoo dhagaa cabsine hin jiran, akaadaamikaanii namoota baratteedha baay'een keenya. Yoo hojii barbaanne waajjira mootummaa waajjira iddoo kam nan eegallee hojjechuu dandeenya. Waamicha taanaan garuu waamicha taanaan gatii mulee amma fakkeenyaaf muleen amma bara sheebel achii kaasimee mulee. An achii kaasee si beeka achii kaase gatii ati bara sanaa kaaftee aarsaa ati kaffaltee dhufte miliyeena miti ileen yoo sii kaffalame hin baasaayyuu. Hin baasu. Dhugaan hin baasu. Qoodi kee garuu kan itti herregame jireenyicha bara. Ameen. Ameen. Kanatti an herrega koo buufadhe. Har'a obboleessi koo inni kun illee na beektatee hin beeku. Muleen hin beeka. Madarakii marra waggaa 22 dhaabadheera Waaqayyo na gargaaree waggaa 20. Aarsa faarfannaa jejjedha Waaqayyo nu gargaaree walitti si kanatti fakkaata kaastiin koo tokkoffaaf kan kee mule. Yaa. Innaa yaani kaasitiin tokkoffaan sun yoo irra waggaa meeqa ta'eere waggaa 10 sokkee miti here. Kanaaf waggaa ammana Waaqayyo umurii nuu laateera. Dhugaadha. Jenne echi gaafa akkas jedhu karaan qaxxaamura deeman karaa baay'ee ture mitiire. Tuulla. Karaan deem Tuulla. Dhugaa. Iyyaadatte yoo yaadattu taatanii gaafa Gibsiidhaa ba'anii sabni Israa'el Gibsii isin baaseen biyya aannaniif dawoo baasu kanaanitti isin galchannaan akka jedhan deemsichi deemsa guyyaa meeqaati jennaan deemsa guyyaa 40 qofaadha jedheen Waaqayyo. Akkattaa naan kottaa guyyaa 40 deemnu jedhan. Maal goona jennaan karaa qaxxaamura tokko beennaa jedhan. Eessarra baatennaan Filistiyaa keessa kutti jedhan. Tumaan akka dhee Waaqayyo. Eebbi qaxxaamuraan kun qaxxaamuraadha ija naman guchisu achirra hin baasin jedhe Waaqayyo karatti dhufe. Kanaaf eebba qaxxaamuraa hin nyaanne nuyi karuma isaarra itti dadhabnee itti deebonnee itti dadhabnee Waaqaaf galatu nu balleessaa jirra. Ameen. Ameen. Ameen dhugaa. Maal jechuun barbaade namoonni ofiin direerraa nu haala adda addaaf qixa adda addaatiin kaka'an kuni hagamiif deemuu ammamiif itti fufaa kan jedhuu fi lapheen isin hinnaatii wanti isin goote yoo jiraate duwwaan akkuma jettee yeroo raawwii yookiin yeroo gingilchaa kana dafii gabaabseedhaa kadhadha. Abbaan gingilchaa murtoodhaaf ka'eera waan ta'eef PPR calalliin godha Waaqayyo. In godha. Kanaaf ittiin fufamu lafa qaba. Inni kabaraan an dubbadhee gara haasaan isin jalaa isaanii gara xumuraatti darbuu barbaadu. Warra Waaqayyo waamee. Warra Waaqayyo egaa asumaan akka koomentii adda addaa isin kolfiisa fakkaata. Warri Waaqayyo waame kun naqa baay'ee warra ofiin kaanii warra nama waamaman isaan sun baay'ee waan baay'ataniif yoo yaadatan yeroo Eliyaas waamame raajonni sobaa namoota 450 kan jiran mitiire direerra. Raajiin dhugaan garuu tokko. Sagalee yoo akka biyyaatti dhiyaatan
sagalee nama 450 dhaga'ama malee sagalee nama tokkoon dhaga'ama. Kan warra dhugaaf waamamanii kunis sagaleen isaanii har'a baay'ee dhaga'amaa jiru. Iddoon isaanii dhokata. Har'ayyuu biddeen rakkinaa nyaachaa jiru. Har'ayyuu bokkaa rakkinaa itti roobaa jira. Har'ayyuu gaaffiidhaan gaaffii keessa jiru. Gaaffii keessa oolu. Gaaffii keessa bulu. Isinii galee kanaafi tajaajiltoota keessaa dirree kana kan jiru tajaajiltoota gosa kana sadantu jira waan ta'eef isaan kana yoo walitti qabnee abaarreesi warri waaqayyo waan nu jalaa miidhamu haa ta'u garuu akka waaqayyo adda baasuuf waaqayyoon kadhanna isiniin jechuun barbaada. Gooftaan koo isin eebbisuu yeroo fudhate natti fakkaata. No. Ani